Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya naannichaa waaressuun misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf cimsee hojjetaa jedhanii hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmoota tarsiimaa ta'an irratti xiyyeeffachuun hojii hojjechaa jiruun dinagdee naannichaa bayyanachiisuuf bara 2018tti kilaastera misooma baadiyyaa irratti xiyyeeffannaa olaanaan kennamee kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa mala badhaadhinaa milkeessuuf karoora xiqqii bara 2018 qopheesseera. Karoora kanaanis dhimmoota tarsiimaa irratti xiyyeeffachuun dinagdee naannichaa bayyanachiisuuf kan hojjetamu ta'a. Haaluma kanaan kilaastera misooma baadiyyaatiin qonna arfaasaa bara 2017-2018 lafa hektaara miiliyoona 1.7 oomisha akaakuu garaagaraan uwwisuuf karoorfame kan jiru yoo ta'u kanarraas callaan kuntaalli miiliyoona 41 kan eegamu ta'a. Qonna gannaa bara oomishaa 2017-2018 lafa hektaara miiliyoona 11.8 oomisha akaakuu garaagaraan uwwisuuf karoorfame kan hojjetamaa jiru yoo ta'e kanaanis callaan kuntaalli miiliyoonni 300 fi miiliyoonni 68 kan eegamu ta'a jechaadha. Misooma qamadii waqtii bonaa wal qabatee bara 2018 lafa hektaara miiliyoona 4 qotuuf kan karoorfame yoo ta'u kanarraas callaan miiliyoonni 100 fi miiliyoonni 63.6 kan eegamu ta'a jechuudha. Ijaarsa misooma jallisii wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii haaraa qonna hirkattummaa roobaa jalaa baasuudhaaf piroojektota jallisii finnaa gammoojjiiwwan Oromiyaa hunda keessatti babal'isee hojjechaa jira. Haaluma kanaan bara 2018 piroojektota buleeyyii jallisii 237 ijaaramaa jiran keessaa piroojektota finnaa 15 dabalatee piroojektota 163 sadarkaa garaagaraa irratti argaman xumuramuu fi kan hojjetamu ta'a jechaadha. Qonna naannoo keenyaa ammayyeessuu akkasumas galteewwan teknooloojiidhaan deeggaruudhaanis wal qabatee bara 2018 paampii bishaan jallisii 23,650 dhiyeessuudhaafis karoorfamee jira jechaadha. Ijaarsa piroojektota bishaan dhugaatii wal qabatee qorannoo piroojektota haaraa 231 piroojektota bishaanii buleeyyii 2,826 ijaaramaa jiran keessaa piroojektota bishaan dhugaatii qulqulluu 2,602 xumuruun hawaasa miiliyoona 1.6 fayyadamaa taasisuudhaaf kan hojjetamu ta'a jechuudha. Gama kilaastera misooma magaalaatiin magaalota bakka gurgurtaa fi oomishaa taasisuuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'us himaniiru. Kilaastera misooma magaalaa wal qabatee magaalota bakka gurgurtaa fi oomishaa taasisuudhaaf xiyyeeffannoo olaanaadhaan kan hojjetamaa jiru yoo ta'u kilaastera industirii godoo 25,000 ol jiddugala gabaa 2,162 gabaa sanbataa fi dilbataa akkasumas bifa cimina qabuun kan itti fufsiisnu ta'a. Kunis qaala'insa gabaa yeroo ammaa jiru kan dhiyeessiidhaan wal qabatee rakkoolee jiran furuudhaaf kan tajaajilu waan ta'eef gabaan sanbataa fi dilbataa cimee kan itti fufu ta'a jechaadha. Carraa hojii uumuudhaanis wal qabatee hojii dhabdoota miiliyoona 2.7 carraa hojii uumuudhaaf kan karoorfame yoo ta'u kanaafis qarshiin biiliyoona 15.9 liqiidhaan dhiyeessuudhaaf karoorfamee jira. Kana qofa otoo hin taane bakka oomishaaf gurgurtaa lafa hektaara 98,000 kan dhiyeessamu yoo ta'u sheedii 6,818 akkasumas leenjii intarpiroonarshiippiidhaan wal qabatu namoota miiliyoona 4.2 leenjiin kan kennamu ta'a jechaadha. Piroojektota investimentii simachuu wal qabatee piroojektota investimentii 10,500 qarshii kaapitaala biiliyoona 200 ol galmeessan simachuudhaaf kan karoorfame yoo ta'u kanaanis namoota miiliyoona 100
carraa hojii kan uumu ta'a jechaadha. Egeree ijaarsa misooma barnootaaf xiyyeeffannoon addaa kennamee hojii hojjetamaa jiru cimsuun kan itti fufu ta'us obbo Haayiluun ibsaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa egeree dhalootaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee misooma barnootaa hojjechuu irratti argama. Haaluma kanaan bara 2018 manneen barnootaa bu'uura boruu 2853 manneen jireenya barsiisota sadarkaa tokkoffaa 30,444 manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 170 manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 22 hirmaannaa hawaasaa fi bajata mootummaan hojjechuudhaaf karoorfamee jira. Kanaanis hirmaannaa barattootaa naannoo keenyaa gara miiliyoona 13tti guddisuudhaaf kan hojjetamu ta'a jechaadha. Dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuu ilaalchisee manneen qorichaa moodela hawaasaa 127 fayyadamtoota inshuraansii fayyaa hawaasaa gara miiliyoona 31.5tti ol guddisuudhaaf kan hojjetamu ta'e du'aatii haadholii fi daa'immanii akkasumas ittisaa fi to'annoo dhukkubaa irrattis xiyyeeffannoo olaanaadhaan kan hojjetamu ta'a jechaadha. Akkasumas gama kilaastera bulchiinsaa fi horotaalee mootummaatiin hojiileen garaagaraa kan hojjetaman ta'us obbo Haayiluun dubbataniiru. Galii mootummaa naannoo Oromiyaa guddisuudhaan bara bajataa 2018 galii idilee qarshii biiliyoona 200 fi miiliyoona 900 ol qarshii galii mana qopheessaa qarshii biiliyoona 58.1 galii keessoo qarshii biiliyoona 28.4 waliigala galii naannoo keenya biiliyoona 200 fi biiliyoona 83.4 sassaabuudhaaf karoorfamee jira. Humni galii naannoo keenyaa maddisiisu akkasumas sassaabu yeroodhaa gara yerootti guddataa kan jiru ta'uu isaa namatti agarsiisa. Kunis dandeettii galii maddisiisu galii sassaabu naannoo keenyaa yeroodhaa gara yerootti guddataa jira. Kana qofa otoo hin ta'in uwwisni bajata naannoo keenyaas galiin naannoo keenyarraa sassaabamu uwwisa bajata naannoo keenya keessaa dhibbeentaa gara 72tti ol guddatee kan jiru ta'uu isaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa ganamaatti deebi'uudhaaf inishetiiviiwwan garaagaraa kan aadaa fi duudhaa Oromoo wajjin wal qabatan bocee jira. Sana keessaa rakkoo hawaasummaa boroo waloof buusaa gonofaa karaa jedhuun humna rakkoo uumamaa fi namtolchee dandamannaa naannoo keenyaa wal qabatee karaa duudhaa uummata keenya agarsiisuun buusaa gonofaa hojii keessa galchee bu'aawwan gurguddaas argamaa jira. Bara 2018 miseensa buusaa gonofaa 900 horachuudhaaf karoorfamee kan jiru yoo ta'u kanaanis miseensi buusaa gonofaa akka naannoo Oromiyaatti argamu gara miiliyoona 28tti kan ol guddatu ta'a jechaadha. Buusii fi gumaata buusaa gonofaarraa qarshii biiliyoona 5.5 sassaabuudhaaf karoorfamee jira. Kunis humna qolannaa rakkoo uumamaa fi namtolchee wal qabatee naannoo keenya keessatti uumamuu danda'an qolachuuf kan nu dandeessisu waan ta'eef yaala kanaan karoorfamee kan jiru ta'uu isaati. Haqa waloo mirkaneessuuf mana murtii aadaa karaa jedhuunis dhaqqabummaa haqaa sirna haqaa diriirsinee bu'aawwan gurguddaa fi itti quufinsa uummataa kan fide keessaa mana murtii aadaati. Bara 2018 mana murtii aadaa sadarkaa jalqabaa 509 mana gaaddisa mana murtii aadaa 3224 haala duudhaa Oromoo ibsuun kan ijaaraman ta'a. Mana murtii aadaa sadarkaa jalqabaatiin dhimmoonni 400 fi 80 ta'an ni ilaalamu jedhameeti kan karoorfame yoo ta'u mana murtii ol dabarfamnaa irratti dhimmoonni 21 ta'an kan ilaalaman ta'a jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa gola Oromiyaa hunda keessatti nageenya mirkaneessuu fi xiyyeeffannoon addaa kennamee kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuunis cimsee kan itti fufu ta'uu obbo Haayiluun himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa gola Oromiyaa hunda keessatti nageenya mirkaneessuudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetu ta'a. Haaluma kanaan dura barameen balballi nagaaf baname kan hin cufamne harki nagaaf diriires kan hin dachaane ta'uusaa
irra deebinee ibsuu barbaanna. Kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaas akkasumas abbootiin gadaa haadholiin siinqee waamicha nagaa irra deddeebiidhaan humnoota hidhatanii naannoo keenya keessa socho'aniif taasisaa ture jira. Kanaanis dargaggeeyyiin yookiin humnoonni hidhatanii socho'an kumaatamaan lakkaa'aman daandii nagaa filatanii gara nagaatti deebi'anii jiru. Kanaanis naannoo keenya keessatti nageenyi yeroo kam caalayyuu kan mirkanaa'aa jiru. Bahanii galuun hojjetanii galuun sochiin diinagdee yeroo kamiyyuu caala kan fooyya'aa dhufe ta'uu isaa namatti agarsiisa. Kanas daran cimsinee itti fufuudhaaf waamicha karaa nageenyaa ammas nuffii tokko malee irra deddeebinee kan dhiyeessinu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'ee hojiin olaantummaa seeraa kabachiisu naannoo keenyatti humnoota walootiin caasaan mootummaa sadarkaan jiru hojii tarkaanfii olaantummaa seeraa opereeshinii adda addaa geggeessuunis bifa qindaa'aa ta'een jabaatee kan itti fufu ta'uusaa ibsuu barbaanna.